Viidiyoon anarra qabadheesaniif dhufee rifeensi keenya ni buqqaa akkasuma nu caccabaa nuuf lasallasuu didee warroota jettaniidhaaf jechuudha. Viidiyoon kan ku'arraa akka xumuraa viidiyoo kiyyaatti hordofan sinin jedhaa eegaatii akka irraa barattan abdiin sinirraa qaba. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessaniin nagaa fuudha galanni waaqayyoo dhafaa ta'u sinillee akka nagaatan abdii guutuun qaba. Eegaatii warroonni haaraa dhuftan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa sinin jedhaa akkasuma warroonni haaraa turtan immoo warroonni turtan immoo sheer laayik godhan sinin jedhaa. Eegaatii viidiyoo darbirratti akkuma argitanidha jechuudha. Warroonni haaraa dhuftan piroofaayilii jala seenuudhaan seenatii ilaalan sinin jedhaa zayitii qurunfudii wajjiniin kan danfifamedha jechuudha. Akkasuma immoo warroota qurunfudii wajjin danfisuu hin barbaanne akkasumatti qurunfudiidhuma noormaalii zayitii kan keessan yookiin immoo shaamboo keessan keessatti naqxanii teechisuudhaan haala sanii fayyadamuu dandeessanii. Ani garuu yeroo hunda zayitii qurunfudii wajjin danfisuudhaan kanan fayyadamu jechuudha. Warroota rifeensi kan keessan daran buqqa'u jechuudha. Keessattiyyuu warroonni rifeensi daran buqqa'u haala kanaan yoo fayyadamtan dhuguman isinin jedha rifeensi kan keessan hanga tokko ni jijjiirama jechuudha. Akkasuma ijoolleen karaa keessatti dhuftanii galatoominaan jettanillee guddaa galatoomaan isinin jedha obboleeyyan kan kuu warroonni fayyadamtanii faayidaa argitan sinin jedha. Eegaatii warroota haarawaa gara YouTube channel kiyyaatti makamtanidha fi viidiyoon kun jechuudha. Warroonni tana dura turtan isinti deddeebi'ee jira waan ta'eedhaaf irra darbuu dandeessanii kuuwwan keessan garuu warroonni tana dura fayyadamtan argina akka fayyadamtan abdeen isinirraa qaba. Maaliif yeroo baay'ee deddeebi'ee ni gaafatama waan ta'eef yeroo duraallee hojjedhetan jira viidiyoo kana. Eegaatii zayitii qurunfudii wajjin danfisuudhaan haala kanaan ni kaayanna meeshaa barbaannetti naqnee ni kaayanna jechuudha. Sana booda yeroo kamiyyuu dibachuu dandeenya jechuudha. Zayitiin kan keenya foolii qaba yoo ta'e yeroo rifeensa keenya miicuudhaaf taanu haala kanaan dibanna jechuudha. Haaluman viidiyoo irratti argitan kanaan rifeensa keenya addaan qooduudhaan dibuudhaan haala kanaan filaa jechuudha. Yeroo fillu rifeensi keenya daran waan lasallasuuf akkasuma immoo rifeensa keenya guutuu waan waliin nu ga'uudhaaf haala kanaan dibachaa rifeensa keenya filaa erga rifeensa keenya addaan nuuf bayyenu sana booda haala kanaan isin akka barbaadan ta'achuu dandeessanii haala kanaan haala kanaan erga dhaattaniitii booda rifeensa kan keessan haguugdanii bulchitanii ganama dhiqachuu dandeessu. Akkasuma immoo warroonni galgala fa'aa dhiqachuun isiniif mijatu jechuudha. Sa'aatii nama barbaadanitti dibattanii haga barbaadan ofirra tursiisuu dandeessan jechuudha. Rakkoo homaa tokkotu hin qabaatu haga isiniif danda'amu ofirra tursiiftanii sana booda dhiqachuu dandeessu jechuudha. Eegaatii akkasuma rifeensa keenya erga miicineetii booda zayitii foolii hin qabne dibachuudhaan rifeensa keenya yeroo majiidhaa sanatti jechuudha. Zayitii dibuudhaan haala kanaan dha'uudhaan sana booda immoo rifeensi keenya akkasuma sana nuuf lasallasa jechuudha. Nu harkaan ciccitu isa lammataa immoo nu harkaan buqqa'u jechuudha. Akkuma argitan kana rifeensi haala kanaan wal qabeetii jira. Firiizii fakkaatan inni mul'atan inni yaada. Eegaatii akkuma argitan kanatti filaa itti seensisnee filuu irra jechuudha. Zayitii itti dibuudhaan akka laafu gochuudhaan dursine zayitii itti dibuudhaan sanan booda immoo filaa ilkaan isaa babal'aa yookiin immoo filaa babal'aadhaan filachuudhaan haala sanii rifeensi keenya kan bubuqqaane gochuu dandeenya jechuudha. Eegaatii rifeensa gogogaa yoo fillee tokko faarata rifeensa gogogaa filuurraan kan ka'edha rifeensi keenya kan buqqa'u jechuudha. Haala kanaan zayitii rifeensa keenya isa jalqaba isa buqqee rifeensa keenya irratti zayitiin akka wal ga'u gochuu dandeenya jechuudha. Isa tokko faara zayitii yeroo dibannu yeroo kamiyyuu zayitii isin dibachuudha qabaanna. Zayitii qorraa yoo dibanne qaama keenyatti gadi seenu waan ta'eedhaaf faayidaa tokko nu qabachuu baachuu danda'a. Isin haala kanaan zayitii qaama keenya guutuu akka wal ga'utti dibachuudha qabaanna jechuudha. Ogguu dibnu sana booda maasaaj gochuudhaan jala rifeensa keenya guutummaan guututti akka wal ga'uun taasisuu qabna jechuudha. Harka keenyaan haala kanaan maasaaj gochuun dirqama jechuudha. Zayitii dibnee too dhiifne zayitiin qaama keenyatti gadi hin seenu waan ta'eedhaaf homaa waan nuuf hin qabu kanaaf maasaaj gochuu qabna jechuudha. Zayitiidhuma kamiyyuu dibanne eegaatii haala kanaan harka keenyaan erga maasaaj goone booda rifeensa guutuma haala kanaan dibanna jechuudha. Garuu meeshaa kana osoo qabaatanii waa'ee bareedaadha. Warroonni hin qabne immoo wantuma isiniif isin gargaarutti fayyadamuudhaan rifeensa keessan guutuu dibachuudhaan akka waliin geessan isiniif hima jechuudha. Eegaatii sana booda erga akkasitiin guutuu isaa zayitii waliin geenyetii boodadha kan filuu qabaannu jechuudha. Maaliif rifeensa gogogaa yoo fille rifeensi keenya guutummaan guututti nu harkaa caccabaa nu harkaa buqqaa jechuudha. Yeroo baay'ee rifeensi kan caccabu akkasuma immoo kan buqqa'u sababa goggogurraan kan ka'edha jechuudha. Eegaatii akkasuma ijoolleen hedduun kan keessaan rifeensi keenya parmii dibanne sana booda nu jalaa tabalash warroota jettanii jirtu jechuudha. Eegaatii warroonni parmii dibattanii parmii rifeensa keenyaa baay'ee
miidha jechuudha. Hundi keessaniyyuu ni beektanii anillee duraan dibachaatiin ture garuu yoo rifeensi keenya guutumaan guutuun harkaa balleessanii goggossaa rifeensi keenya inni buqqaa jechuudha. Yeroo saniif waan lasallas nutti fakkaata malee fuulduratti garuu rifeensi keenya baay'ee balleessa jechuudha. Kanaafidha erga dibattanii takka dibattaniitii booda immoo yaala kamiin rifeensi keenya kunuunfachuu ni dandeenya kan jedhu akkasuma kellee fi isbaadii viidiyoo kiyya duraan irratti argitanii jirtan yoo ta'e akkasuma immoo avukaadoo fi muuzii walitti daakuudhaan warroonni immoo godhadha. Akkuma sana avukaadoo muuzii wantoota akkasii walitti daakuudhaan rifeensa keessan dibachuudhaan rifeensi keessan akka lasallasuu fi akkasuma immoo paarmee sun akka galleekisaa deemu gochuu dandeessu jechuudha. Yeroo hedduu rifeensa kan keessan erga miicitanii booda zayitiitti dibuudhaan osoo dhooftanii bareedaadha jechuudha. Jiidhuma sanatti jechuudha. Erga goggogeetii booda harka caccaba waan ta'eedhaaf egaati paarmii hin dibatina. Paarmii nama tokko bu'aa hin qabu, rifeensa namaa balleessu malee hin fayyadu jechuudha. Yeroo hedduu mishxaa baay'ee waan ilkaan isaa walitti deddeebi'uun yoo filanne rifeensa keenya tokkoffaa santu nu harkaa miidha jechuudha. Rifeensa keenya yeroo filannu filaa babal'aadhaan filachuudhaan akkasuma immoo erga miiccineetii booda zayitiitti dibuudhaan dha'uudhaan haala sansanaanii rifeensa keenya kunuunfachuu dandeenya jechuudha. Isa tokkoffaa immoo rifeensa keenya qarqara isaa yoo xiqqaate baatiidhaan qarqara isaa osoo caafii qarqara isaa irraa murree jechuudha. Rifeensi keenya saffisaan akka guddatu nu gargaara jechuudha. Qarqara isaa muruudhaan haala sanaan fayyadamaa isinin jedha. Egaati rifeensi keessan yeroo hedduu osoo dhooftanii bareedaadha. Egaati argaa jirtan jedhetanii yaada rifeensi kan koo duraan baay'ee buqqaa jechuudha. Daran buqqee na rakkisaa ture. Garuu ergan zayitii qurunfudii haala kanaan fayyadamu eegalee rifeensi kan koo hanga tokko buqqa'uu dhiisee jira. Egaati isinillee akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qabaa, itti fayyadamaa ilaalaa isinin jedha. Gummatti hedduu bareedaadha. Egaati hagan danda'ameen wanta beekurraa wanta nafi kootti fayyadame tokko irraa isiniif qoodaatiin hin jira jedhee abdiin qabaa. Hedduun kan keessan koomentii jalatti gaafa na gaafatan nagaa dandeessi koomentii jala isiniif deebisuudhaaf yaalaan jira. Akkasuma immoo yeroo naaf mijatee bahee viidiyoo isinii hojjechuudhaan isiniif hin deebisan sinin jedha. Warroonni gaafii keessan osoo isin hin deebisan dura darbe immoo dhiifaman sinin jedha. Yaa'u namaaf hin mijatu akkuma beektanidha. Haga danda'ama ta'een garuu deebisaatiin hin jira jedheetiin yaada. Hedduun kan keessan egaati rifeensa kan koo filee xumureetiin hin jira. Egaa guutuma rifeensa kan kootirra kan beekan aduwwaadha jechuudha. Osoo duraan argitan ta'eeti maal jettu garuu baay'ee yaa'aa ture rifeensi kan koo garuu zayitiin qurunfudiin baay'ee rifeensi keenya kan buqqaaneef hedduu nu gargaara jechuudha. Akkasuma immoo rifeensi keenya kan caccabneef hiddisaa akka jabaatuuf nu gargaara jechuudha. Egaati rifeensi kiyya kana argitanidha. Rifeensi kan koo duraan akkana hin turre viidiyoo duraan irratti isiniif hojjedheetan jira. Rifeensi kan koo kanaan dura akkam akka ture jechuudha. Duraan illee akkuma tokko paarmii fayyadamaan ture. Yaa rifeensi keenya nuuf haala sallasu jennee wanta hedduu dhagoona. Garuu wantoonni goonu sun immoo rifeensi keenya baay'ee miidhu jechuudha. Egaati haala danda'amaa ta'ee wantoota mana keessatti argannu irraan kaanee rifeensa keenya kunuunsifachuu osoo dandeenya ta'eetii bareedaadha. Kireemii yookiin immoo zayitii adda addaa ollaanni shoobbirra xalabuu irraan kan ka'e rifeensa keenyatti waanuma argina dibuu irraan kan ka'e rifeensi keenya nu harkaa bada jechuudha. Garuu wantoota mana keenyatti argaman keessaa osoo itti fayyadamne rifeensa keenya haaluma salphaa ta'ettiin deeffachuu dandeenya jechuudha. Akkuma argitan rifeensa gara fuulduraa addarraa namarraan dhume magarsuudhaaf akkasuma wantoota adda addaatiif qurunfudiin baay'ee barbaachisaadhaan sinin jedha. Dhuguma sinin jedhaati seentanii ilaaluu dandeessanii googilii irratti wantoota adda addaa sarchi gootanii qurunfudii rifeensa keenyaaf miidhaa tokko yoo kan qabne jechuudha. Egaati itti fayyadamaa sinin jedha. Hundumti keessan akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Egaa rifeensa keenya yeroo kamiyyuu yeroo rafnus ta'ee yeroo hunda osoo rifeensa keenya dhoofne jechuudha. Haala kanaan rifeensa keenya yoo dhoofne rifeensi keenya illee nu harkaan caccabu. Tokkoffaa immoo rifeensi keenya illee akka lasallasuudhaaf nu gargaara jechuudha. Isa lammataa yeroo hedduu rifeensa keenya tokko suuraa yookiin immoo rifeensa keenya maruu irraa nuqqusate jechuudha. Osoo haala kanaan dhoofne bulle ganama yoo hiikne wantuma tokko samee fakkaate jechuudha. Qarqarri isaa kun jechuudha. Kanaaf kilarii gochuu irraa rifeensa keessan haala kanaan dhooftanii galgala dhooftanii biljitanii ganama hiiktanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa rifeensa keenya mishishoo aragoona yoo ta'e rifeensi keenya tokko sana yoo ta'e rifeensi keenya illee nu harkaa bada waan ta'eedhaaf haala kanaan dhoofne itti fayyadamuu dandeenya. Haaluma salphaa ta'e rifeensi keenya illee nu harkaa hin miidhamin
haala kana fayyadamuu dandeenya waan ta'eedhaaf jechuudha. Egaati erga haala kanaan xumureetii booda haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan ilaalan sin jedha. Asirratti mul'ata jedheetiin yaada ayaa'u keessaan hin biifne meeshachi keessa waan gadi hin dabarsineef haala kanaan egaatti rifeensa kan godhaadhee xumureetiin hin jira magara hirribaa deemuuf hin jira jechuudha. Rifeensa kan keenya erga haala kanaan dhabne qabsiifanne sana booda immoo nu haguugnee raafna jechuudha. Egaatti ganama hirribaa kanaan dhiqachuu duwwaadha. erga dhiqannee booda immoo akkamitti rifeensa keenya kunuunsuu dandeenya kan jedhu viidiyoon kiyya darbirra arguu dandeessanii. Egaati viidiyoon kiyya kana fakkaata hanga xumuraatti waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaan sanin jira obboleeyyan kan koo viidiyoo biraatan hanga wata deemtu turtii keessan turtii gaarii haa ta'u. Sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa sabiskiraayib godhaan sanin jira iddoon sin jala turtii